biyya arabaa dhaqee waan hin taane jiru garuu hiccitii kan hundumaan hin himan biyya arabaa silaawuun biyya arabaa dhaqee ko waan baay'ee mudama waan mudannoo baay'ee qabaata waan baay'ee ta'a waan baay'ee rakkata sila mallaqni akkasiin argama doolaariin akkasiin hin argamu biyya arabaa naadhaan ba'aa baay'ee arraba baay'ee namatti tufamu baay'ee beela baay'ee rakkina baay'ee jira angaruu baay'ee waan baay'ee dabarseera manas qayyare mana baay'ee jijjiireeras madaamota baay'ees argeera keessattuu iddoo tokkotti ta'e hin dagadhu mana ishee tokkotti waan ta'e hin dagadhu mana isheetti waan hin ta'e sa'aatii 24 guutuu uumaan nyaanne alam buleessa iddoon bulullee dhiisee jechuudha gaafa mana sana keessaa bahu. Haay hordoftoota YouTube channel kiyyaa jirtu an baay'ee nagaa kootti isin nagaa keessanii nagaan kun lafa jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa har'ammoo biyya arabaa keessatti waan hin dabarsee waan hin ta'aa ture mana madaamii meeqatti akkan galee mana meeqa akkan jijjiiree isinitti hima jechuudha. Dubbanne garuu mana meeqatti akkan gale dubbadheen beeku mana tokkoon isaaniitti waan mudate dubbadheen beeku akkanumatti bakka maaliifi yeroo baay'ee rakkoodha waan ta'eef akka iccitiitti sin qabatama waan ta'eef hin dubbanne amma garuu namoonni akkas jijjiiraa manni ta'uu fi didee olii gaddeeman jiru waan ta'eef mana tokkotti immoo rakkoon warri irra ga'u jiru waan ta'eef warri nyaata fa'aa dhabanii warri wal lolanii warri silkiin harkaa fuudhamu warri waayifaan irraa kutamu baay'een isaanii waan jiraniif isaaniif jajjabina ta'a isaaniif barumsa ta'a isaaniif deeggarsa ta'a jedhetanan an waan keessa dabarse kan isinitti himuu barbaade jechuudha. An jalqaba baay'ee ani waggaa 4 kan biyya arabaa hojjedhe waggaa 2 Saudi Arabia kan ture Saudi Arabia yeroo baay'ee illee na gaafattu eessa hojjechaa turte biyya kam turte illee jettanii na gaafachaa turtu yeroo baay'ee na gaafattu jechuudha. Asuma isinii deebise Saudi Arabiyaadha kan ture waggaa 4 kan hojjedhe galeen deebi'e yeroo 2tti jechuudha. Kanaafuu yeroo jalqaba Itoophiyaadha yeroo dhufe warri na fudhatan gara baadiyyaa baay'ee baadiyyaa keessaayyuu baadiyyaa hillim kan jedhedha waaqa suuqiin kan hin jirre manni kan hin jirre manni darbitee jirti malee isa amma fakkeenyaaf magaala keessaa bahanii naannoo baadiyyaa irratti dhuma baadiyyaa waxaaddoo irratti ijaarratan hin jiru akka sana jechuudha. Suuqiin hin jiru iddoo waan tokko hin jiru wanti tokko hin jiru konkolaataan hin darbu asfaaltiin illee hin jiru nu magaala dhaquudhaaf baay'ee sa'aatii tokko walakkaa deemna iddoo sanaa jechuudha iddoon sana sa'aatii tokko walakkaadha kan deemee magaalaa dhaqamu maallaqallee baankii naagashuudhaaf jechuudha gaafa ani naagashaa akka taphaatti naangashanii gizeen barbaadellee naangashanii jechuudha baay'ee rakkisaa ture mana sana bilbila naa bituu didanii isaan faanillee kan wal dhabne bilbila irrattidha. Bilbila naa bitaa hin bituu siin bitaadhaan walii galle ture bilbila siin bitaadhaan ji'a 7 booda 8 booda siin bitaadhaan gaaf tokko kaanii suuqii dhaqanii dhufanii koongoo ishee xiqqoo naa bitanii dhufnaan nan darbadhee wallollee niitiin caamana xalaadhaan na dha'uudhaaf natti fiigdee irsinarraa qabee achumaan hin bahee gaafan bahee sana garuu maktaba isa jedhan sana nageessanii maraadhee bakka mana sana akka taphaatti hin baheeree maraadhee isaanuu nama hin geessan malee jechuudha. Sa'uu nageessuu didanii maktaba maal nageessanii maraadhee guyyaa sana bageetaas waan hin ta'in beeku baduuf katamaa miti baadiyyaa waan xiqqoo tokkodha achumaa baheenii karaa dhumarra callisee nan deeme. Fagootti immoo daandiin hin argama daandiin konkolaataan tokko yeroo fagootti jira jechuudha. Isa qaqqabee nan deeme gara galgalaan deeme isaanuma mana keessaa na dhabanii jechuudha. Namicha wayii faana konkolaataadhaan mangadaa marra deemu halkan ta'eera sa'aatii 2 ta'eera garatti deemuyyuu hin beeku mana sanaa bahee yeroo na deemu makiinaadhaan otoo deemu na barbaacha manaa bahee dhufee na argee. Na kabaluudha makiinaa keessaa yeroo utaalu namichi isa faana jiru suni narraa dhowwee fuudhanii manatti nagashanii mana buliti ganama maktaba si geessanaan jedhe akkuma jedhe ganama kee maktaba nageesse maktaba sana guyyaa 8 taa'ee dhaqee jechuudha mana akkuma hidhaa jechuudha. Guyyaa 8 taa'ee achitti garuu Yesuus sarraateenyoonni akkamitti akka isaan rakkatanii inni kaanii sammuunsaa hin hojjetu maraatee jira inni kaan dhukkubsatee jira garan qabanii bakka Itoophiyaanis baay'eedha Baangaaliin jiru Keeniyaan jiru Sudaanonni jiru warri baay'eedha bakka warrumti biyya Arabaa sana keessa hojjetan garan qaban maktabichi baay'ee guddaadha achi keessa gara hin qabanii bakka baay'ee nama gaddisiisa baay'ee taasisa jireenya biyya lafaa ammaa inni jedheenaan jechuudha.
Angaruu bilbiluma naa bituu didanii jara lolee bahe malee rakkoon kan biraan irra hin geenye. Namoonni kan garuu ijoolleen keenya baay'een isaanii sammuu isaanii tokkoffaa keessa baatee jechuudha. Maraatteetu Tigireedha natti fakkaata Itoophiyaawii madha Tigireedha hin sirbiti waa'ee mallas sirbiti maqaa mallas ooftee immoo sirbiti maraatteetti garuu. Namoonni maraatan illee danuudha mana sana keessa kan dhukkubsatan illee danuudha kan iddoo ciisanii hin kaane kan humaan nyaanne illee danuudha. Angaruu fayyaadha ijoollee baay'eenis jiru warri fayyaa waan hundumtu jira garuu bakka jireenya biyya Arabaa jireenyuma biyya lafaa nama jechisiisa guyyaa 8 booda mana sana dhufanii jarri suni ani Itoophiyaatti hin galaa jedhanii likiisa qabadhe namicha faana jechuudha. Itoophiyaatti galee hafee malee jedhee galee hafee malee nagashitu malee jedhee innoo na kadhatee bilbilisii bitama jedhee manuma isaatti na fuudhee galee ammas deebisee jechuudha. Na eegnan ji'a 3 ta'e ammas dhaqee naa bituu dide ereen jaruma kana biraan taa'u jedhanii hillikiisa du'aan qabadhe bakka hillikii. Ammas yookaan nan deema mana kana keessa yookaan maktaba na geessi bakka hin barbaadu manuma kana taa'uun jedhe Itoophiyaatti hin galu mana jijjiirradhan jedhe namammoo bakka ashi jedhe namichi niitittiin na reebuuf natti gamti niitiin baay'ee bakka nan xafaxafa malee ittiin maraatti namichi garuu haraam ijoollee qabna miti rabbi maal nuun jedha jedhee fuudhee ammas maktabicha na geessee ammoo deeme guyyaa 7 taa'ee guyyaa 7tti na kadhatanii namicha tokko birriisiif dabalamuu silkii bitamaa mana isaatti galinaan jedhanii ijoollee 4 qaba niitiin isaa da'uudhaaf jedhanii ishi jedheen mana isaatti amma birrii meeqanaa godhanii duraan 700 mana isaatti galaa birrii 700 hin gala ture birrii 800 naa duratti birriin ishii baay'ee 0 turte 700 turte sinuu beektu 800 naa godhee mana namichaatti amma gaa katamaadha manni namichaa garuu katamaadha. Katamaama guddaadha gabaadiyyaa sana miti katamaadha dhufee achitti nagashanii jarri silkii naan binne silkii koongoo wayinaa kennanii gaafuma sana naa kenne yeroo biraamoo kan biraansa guddaan sii bitanaan jedheetu nagashan ishi jedhee na dhofse mana sanatti immoo naan galee waa iddoo aan bulu manni isaanii intinii wayita akka fooqiidha. Akka fooqiin hin jiru gaa walumaa galatti ijaaramee xinnoodha bakka baay'ee xinnoodha manni isaanii baay'ee xiqqoodha. Saala qaba gorfaa isaanii qaba gorfaa ijoollee qaba shintibeetii isaanii qaba shintibeetii iddoo aankoo kaankoo immoo qorqorroodha beektu miti dhagaadhaan ijaaramne akkas irraa madhumeetu irra keessa dhumarra waan ta'e manichi bukkeedhumaanii qorqorroodhaan ijaarametti jechuudha. Qorqorroodha baay'ee gadi dhiyaadha gassaalaan illee achi jira achumatti wayyaa miicamaa bakka iddoo aan bulu immoo marohaa malee mukayyefa hin qabu marohaa bichaa qaba mukayyefa hin qabu bageetaa sims ho'isaa dhiisiga shintibeeticha illee qorqorroodha asiinis qorqorroo irris qorqorroodha wayyaa yeroo miicu dafqi asiin ho'isaa baay'ee addaga ho'a biyya Arabaan beektu sinuu jechuudha. Akkamitti akka yeroo qorraamu akkamitti akka isayyuu shaaworiin iddoo sanaallee sakaanaan qabu inni kan ani iddoon itti dhiqadhu manicha ammoo sakaanaallee qabu bishaansa yeroo qorra sana qorruma sana ni dhiqadha jechuudha. Silaa dhaqna dhiqachuu miti fuula dhiqachuun hin ulfaata yeroo qorra bishaan ho'aan hin jiru taanaan jechuudha. Isa hamma sana keessattuun akkasitti rakkadhu bageetaas akkamitti akka hin dandeenye beeku garuu mana sana keessatti jechuudha. Maarbeetiin isaaniillee maxabaqni isaaniillee koorniisiillee hin qabu jiramne akkanumaan shiboo fi muka naamni koorniisiin isaa irraa hamma tokko ho'aa dhorkullee hin qabu jechuudha. Kunillee koorniisii xadaadha akkamitti akka qabu argaartu kunillee akka hamma kanaallee hin qabu akkuma qorqorroon isaa ijaaramee mukni isaa ta'e sibiilli isaa ta'ettidha. Baay'ee bal'aadha. Marohaa xinnoo tokkitti qaba. Shabbaakii xinnoo tokkitti qaba. Baay'ee ho'a dhugaa waaqaa ilaasinitti himuu hin danda'u. Yeroo achi keessaa hojjedhu guyyaa dafqi as keessa na yaa'a baay'eetaas mana sana waggaa tokkoon taa'e tokkosti rakkadhu. Marohaa sana keessa yeroo ciisu immoo ganama mataa kun na dhukkuba marohichi yeroo naanna'aa bulu jechuudha. Booda iddoo sana ciisuu dadhabna saalaarra ciisinaan jettaniitti jechuudha. Haqeen mukayyifni saalaarra jira waan ta'eef halkan achi afadheetan bareechi ka'a. Afadheechi waggaa tokko guutuun taa'e bageetaas. Booda
mana sana kanumaan nuunan ta'a zim jedhee man ta'a bakka maaliif akkan taa'u garuu hin beeku birriin illee 800 malee naan kaffalan silkii illee hin qabu. Na jarri garuu nama gaariidha manni isaa naan taaneenaaf booda mucaan isaanii ijoollee isaanii keessaa tokko sammuu ishii badaa miti waan namni isheedhaan jedhe hin dhageessu akka maraattuu wayiitti mucattiin jechuudha. Mucaan sana gaaf tokko maxbaa dhiqaan jira dhufteetu ammas deddeebitee na rakkisuu malee didde. Dhufiin jeen kana booda dhufiin amma dhiqee fixutti jedheen nan dinnaan yeroo isheen dhuftu sadaffaarra nan darbadhe. Ananuu dafqina keessa yaa'ee ho'a sana dhiqaan jira ishee yeroo darbadhu seexanan nafaana darbate ta'e hin beeku deemtetu balballi isaa sibiila balbalatti bootee mataan ishee asiin gadi baqaqe. Nannee bakka gaarra naa dhume du'uu kootiin jedhe. Isheenoo bo'annaa deemtu haati argii qaadhuu fiigi mana kiimitti geessanii innasuma naannatti hin dubbanne mataan ishee ashagamee fi dhuftee ani immoo irrii mana kana keessa bulu bakka dhiiga mucaa kana argee isaanuma natti hin dubbanne iyyuu mana kana keessa buluu hin qabu jedhe namaraadhe boo'ee namaraadhe waan isa bisootii koo inni duraanis natti dhufe inni manichaas natti dhufe inni ho'isaas namaraadhe bakka mana kana keessa har'uma bulu hin jedhe har'uma bulu hin bulu hin jedhe shaanxaa koo gadiin gotote barri irratti gadi baase namichi halkan kana akkamitti deemtee na kadhate ganama wallaahi qasamaan billaa hidhee kakate ganama siin geessanaan jedhe rakkina kee ani hin barre kan dhiige mucaa keenya ashagsiifneerra humaa rakkoo hin qabu kun musiibaadha jedhe seexana jedhe jinniidha jedhe kaachumaan ganamas ka'een shaanxaa koo gadi baase alattiin gadi ba'e innoo achi na geesse na kadhate. Makiinaa keessatti na kadhatee naan dide suruma bakka maal ho'a kanaanis maal gochinas keessa ta'anii gubadheen jiraadha jedhe naan deeme maktabichuma na geessan gisee sadaffaa deeme yeroo hunduma maktaba deeme achi deeme guyyaa 9 ammoo guyyaa 9 dhufuu dide namichi achuma na kaa'e cillim jedhee bade warri dhufanii ta qoxaaxaranii ilaalanii lakkaanii dhufanii nu laalu kan kee namichi keen dhufnee kafiilli keen dhufnee hin jiru naan jedhu. Booda gaafa guyyaa 9 guutu dhufe nuunko nama argatee dhufe gaaddootti na gashuchuudha. Mana namaatti na qayyaruuf silaan immoo nan galaan jedheen ammatuma deemuu iyyuu waggaa 2 guutuu ka'aan jira bar. Nama si argeera dhufee jechuudha. Yoo an biyyatti galee inni waan argatu kaa. Yoo an garuu mana jijjiirradhe na gurgurata. Birrii baay'eedha waggaa 2tti na gurgurata waan ta'eef. Birrii riyaala saawudii 20 ol argatee na gurgurata. Kanaaf jedhee nama si argeera nama xuruudha. Moobaayilillee amma si bitama damoozni kee immoo birrii 1,200 naan jedhe. Mana akkamitti na gashu 2,200 ofiisaa 800 kaffalaa ture jedheen anoon koo shakkeen istiimaan hojii akkaminaa argedhe. Ishi bakka jedheen innaan gaafuma sana moobaayilii ishee Galaxy ishee xiqqoo sana birrii 300 naa bite riyaala 300 naa bite namichi dhufee na fudhatee gale. Xinnu kan saamu xinnoo ishiin fagaata fuudhee na galu niitii akkamittidha niitii jaartii dadhabduudha dhukkubsattuu dulloomtuudha garaan ishii bokokee hamma kana gahaa miilli ishii baay'ee qallateera. Isheen lakka sukkaara dhukkubsatti tiruu gubbatii dhukkubsatti garaan ishii karaa kana asiin baqaqaadha yerootti asirraan bishaantu keessaa yaa'a ji'a mana keemii keessanii dhiqsiisanii xaraqsiisu inni mootuma achiin ga'in asiin uraadha waan ta'eef karaa kana bishaanuma keessaa yaa'a garaa ishii keessa na jaartittiidhaaf na geessan wooyineen jedhe kanaan jaartii argu qanii tokko natti manii marfee ganama nan akkama ganama sukkaara waan ta'eef ganama in akkamatti marfee qursii ishii anatu waan ishee nyaattu hojjetaa fi wayyaa ishii anatu irraa baasaa anatu itti uffisaa miila ishii illee caammaa yeroo ishiin tibeetii deemtu kana yeroo gadi baatu immoo intinii sanarra kaa'ee tarraajicharra kaa'ee anatu ishee oofaa bageetaas midhaan nyaachuu na jibbisiise mana sanatti immoo jechuudha bakka. Yerootti asiin bishaan keessaa facachaa wayyicha anatu miicaa era bageetaa Yesuus maal yoo namatti hafi jireenya akkasii iddoo sana immoo amma isaan immoo silkiin naa bitameera waayifaallee irratti naa hidhanii bakka rakkina isaanii kana ilaalanii jechuudha. Damoozas 200 naa kaffaluu jaartittiin jirti manni isaanii guddaadha mucaa ilmi ishii jira niitii qaba kanumadha kan achi keessa jiru jaartittii fi ilma ishii niitii ilma kanuma kanan qallabuusi kanan hojjedhuusi sarraa fi jaartii faanan ta'a oola
jaarsittiin hankabaakaba miila ishiin sukkuumaa wayyaatti qayyaruudha marfee waraanuudha waashin nyaatutti qayyaruudha namarra na jibbisiise bakka na jibbisiise midhaanuma na jibbisiise mana sanatti isaan faana na wallole gaafa sana garuu nuuroon namarree bageetaa bayyeessu gaafa sana du'aan hawwachuudha gaafa jara faana wallole du'aan hawwu namchi hin deemtu naan jedhe erginna qeemmoo ji'a jahanuu damuuza naan kaffalle ji'a dhuftu si kaffalla naan jedhu hin darba ji'a dhuftu awwaa'ee damuuza naan kaffaluu didaniyyuu namarrareera niitittiinis bakka du'uma barbaade bakka baay'ee wallolle bakka mana sanatti jechuudha. Iddoon bulullee gorfaan koo fi gorfaan jaartii walitti aana ture achi galgala sana gaafa wallolle hin bulu jedhee achirraan karaa baqarraan banaan tokko manni tokko alarraan jira isa keessa naqi duwwaa mana duwwaa keessa dhaqe achi bule gaafa sana achi bulee amma sa'aatii 3 guyyaa sana guutuu utoo maa nyaatiin itoo maaliin jedhin baay'ee namtichi hin deemtu maal akka fidduun ilaalas eessayyuu siin geessu naan jedhe bakka maal akka godhu wallaalee bageetaa sim iddootti garatti deemuun wallaalee manichi hundisaa qollofamaadha karaan kunis qollofamaadha booda bakka macarrashaa irratti obboleettiin isaa tokko biyyuma sana keessa jirti isheen dhuftee haa deemtu kottu geessiini bakka hinduuti asitti jetteeni boodannoo dhufeetu fidee sana geessa maktaba immoo biiroolee nan geessine niitii dallaalaa tokko bira dhaqee na kaa'e lakkaannis na gurgurachuufidha. Damuuza naan kennine kan ji'a ja'a bakka yoo ati mana jijjiirratte iddoo biraatti galtee birrii sanaan isatti gurguramteen birrii sana keessaan sii kenna malee birriiyyuu hin qabu naan jedhe na jala muree naatti waan sii kennuyyuu hin qabu sammuun koo na darbuu kee dhugaa waaqa waan ta'e fakkaadhe ashaaroo fakkaadhe mana niititti immoo katamaadha manni ishis mana niiti magaala keessadha isheen immoo dallaalinnatii hojjetti arabuma taate sarrateenyaa achi fuudhanii asii fuutee mana jijjiirtee sakaanii ji'a ja'aan deemsistee gurgursiisti sakaanii immoo ji'a ja'aan kireessitee hojjechiistee deebistii sakaanii immoo hin gurgurti waggaattis sarrateenya baay'ee jira mana ishee keessa Itoophiyaanuu jiru sarrateenyota heddeenu jira mana sana naannaqachuudha isheenoo bakka ji'a ji'aanii deemi hojjedhu naan jette ishiin jedhee maa gochuu hin danda'u waan ta'eef ji'a tokko mana namaatti na ergite gara mana baadiyyaa wayiniitti deesse tokko bira deeme ji'a tokko hojjedhe ji'a tokko achi hojjedhe dhufee ammas immoo lammata immoo ammas niitittii tokko katamaa keessa dhanis niitii madeesse bira ammas na qaqqabe ammas achi na ergite ji'a lama mana namaa qayaayyare ji'a ja'aan deemee hojjedhee dhufe sadaffaa irratti ammas niitiin tokko dhuftee sarrateenyaan barbaadaa ji'aanii yennaan anaanitti na kennite niitittiin na furattee galte isheenoo ji'a tokko to'an biran taa'in si bitachuun qabaa naan jette isheen amma biraa galechuudhaan madaamii koo ishee madaaminaa taate biraa galechuudha isheen baay'ee na jaallatte si bitachuun qaba siinii naan jette ati baay'ee xuruudha nadiifa inti nadiifa koyiisa hojii sirriitti beektan dandeessatte ji'a to'an hin fixin madaamitti ishee dallaala sanatti dawwalte sarrateenyaa isheen kanaa natti gurgursiisi kafiila ishiitti miti nan bitadha jetteen jennaan isheenoo ishii jettee isa sana namicha kafiila isa sanatti himtee ani immoo niitii kana immoo ijoolleen ishii mataa nama dabarsu baay'ee bakka ijoollee arabaa sila kamiishuu nagaa maalii qabdi miti ansi jammar ijoollee biras badaa hin turre waan ta'eef innaa mana ishiitti galu ijoolleen haaraa natti ta'an ishee sana jaartii sana faana rakkachaa ture olumaa gadi faa deemaan ture waan ta'eef ijoollee kunuunsine ijoollee guddisuu birattis baay'ee hin teenye kanaaf ijoolleen ishii immoo ji'uma tokko keessatti na salachaa mataa na dhukkubsan baay'ee niitittiinis iyya jaallatti hin iyyiti gar malee iyyite jechuudha Zawuda an barbaaduun jedhen mana keen taa'uun jedhen isaanoo walii galanii siistamiidhaan walitti manii isheen sun ishee dallaalitti natti dubbattee yoo mana ishiitti iyyuu hin galu jettee ati numa gurguramtaa sababni isaa kafiilli kee birrii barbaadeera ji'a ji'aan hin barbaadu birrii kashii barbaadee su gurguree birrii barbaadeera waan ta'eef kanaaf ishee biratti illee hinafu yoo ta'e ishee biratti gurguramu waggaa lamaaf hin taa'u yoo ta'e dhoo dhuftee iddoo biraatti waggaa lama teessaa rakkoon qabu kottu naan jettee na gwaaddeenya madaamii sunis jaarsummaa natti baate gwaaddenyaan ishii sun jechuudha
Inna madaamii kana to bira turte baay'ee amala ishii argita. Baay'ee nama gaariidha. Afaan ishii ilaalte miti iyyiti miti isa kana miti ati garuu keessa ishii dhagaa. Ijoolleen kamiyyuu hinuma rakkisu. Jettee baay'ee tokko na kadhattee jennaanu ishiin jedhee bakka isaanoo dhaqanii birrii 26,000 kaffalan riyaala 26,000 kaffalanii. Isaayyuu gaafa isheen 26,000 kaffaltu namichichi birrii koo kan ji'a jaanaa kaffale jechuudha 200 kan ji'a jaanaa kaffale isaanoo birrii biraa qabdaa jedhanii naa gaafatanii birricha harkaanaa fuudhanii waggaa 2 jedhanii bakka mana madaamii kanaatti galee toman jedhu ijoollee faanas waliin bare iyya ishii faanas waliin bare booda bakka madaamittiin iyyuu na tamachaate dhugaa waaqa walii gallee na jaallatte baay'ee na jaallatte ishee bira waggaa 2 fi ji'a minaaminii hojjedhe nagaadhaan hadiyyaadhaan na jaallattee dhugaa waaqa na ergite Itoophiyaatti ammallee meeqa na gaafatti kottuu mucaa kee faanalleetti na akkasiin biyya Arabaa hamma kana bu'aa bahii hamma kana keessa darbeeni as gahee yeroo biyya Arabaa deemanii yeroo achi taa waan salphaa fakkaata yeroo hojii hojjetan waan salphaa fakkaata yeroo maallaqa ishee argatan salphaa fakkaatti garuu du'aaf jireenya gidduu deemeetu namni du'aaf jireenya gidduu deemameetu biyya Arabaa sana hojjetamee galama maqaa Yesuusin malee innaan du'a barbaadee dhabe dhugaa waaqa akkamitti akka of ajjeesu mana niititti ishee bashiteenyaa sana faatti baay'ee jireenyi natti ulfaatee ture jechuudha ishee faan yoona arabni dhukkubsattu arabni dulloomte amala siin qabdu nama gubdii dhukkubni ishii kan bira amalli ishii kan biraati na kana fakkaata siniin jedhaani fayyoon kana hamma kana keessa darbeen as gahee nama yoo nagahu nama akkasiin jiraatu ta'e kanaafuu waan hin dabarre hin jiru siniin jedha warri sinitti ulfaatu jireenyi warri baay'ee sinitti ulfaate jireenya sin jibbisiisu hundi keessanillee kana hundumaa anarraallee ilaalaati kunoo waan hin dabarre hin jiru keessanan darbe anu dhugaa waaqa kaayyoodhaan namni manaa bee karaatti sinafu waaqayyo ijoollee isaas baasee karaatti akka isaan hafan karaatti akka isaan du'anii mana namaatti akka isaan du'anii hafan akka isaan badanis hin godhu rakkinni yoo jiraate illee keessa hin darbama hammamni yoo dukkanaa illee ifni jira jechuudha kanaafuu rakkoo hammamii keessallee hin darbama dukkana hammamii keessallee hin darbama sinin jedha jabaadhaa sinin jedha ciao